Nagaa isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii Ashaam harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaadha obboleettiin keessanii baga nagaa taatanii eegamtanii yeroo kana geessanii. Har'a immoo viidiyoo tokkoon isinii dhufee viidiyoon ergan biyya galee dhiise tokkoon har'a irratti deebi'ee dhufee jira. Suuraa na bukkeetti argitan kana in argitu, suuraa mucaa in argitu, suuraa intalaarree hin argitu jechaadha. Mucayyoon tuni jaalala mucaa kanarraan kan kaate mataa ishee akkasitti ofirraa haddee biyya ormaa keessatti amma qalbii dhabdutti kan ishiin taa'aa jirtu jechaadha. Mataa ishee kana ofirraa murtee hin caaffarti, hin boossi, wanti ishiin hin taane hin jiru, jaalalli kee waan nan goone hin qabne hin jiru jetti. Dhaamsa tokko isiniif dhaama ijoollee shamarranii warroota gurra qabdan warroota dhageessan jechuun barbaada. Yeroo biyyaa baatani abalu jaallannaa yookaan immoo nama tokko wal barraa jettanii miti kan biyyaa baatanii fi hojjenneet of jijjiirraa yookaan immoo maatii keenya jijjiirraa jireenya keenya jiruu keenya jijjiirra jettanii waarrattaniitu biyyaa baatan. Gaafa gara biyya ormaa kana dhattanii wantoota himorraa miseejararraan dhufuun hundumaa gaarii isinitti fakkaatee simattanii onnee keessan jaalalaan bantanii gaafa immoo inni isinirraa garagaree deeme jettanii maraattanii mataa keessan kana ofirraa murtanii ofirraa addanii seera maraatutiin biyya ormaa keessatti qalbii dhabdu obboloota kiyya shamarranii. Adaraa keessan wantoota akkanaa kana irraa of eeggadhaa. Gaa'ela kasinii dhaabu waaqayyoodha. Ilaallattanii immoo itti galuun barbaachisaadha. Inni amma miti hojjetadhaa, hojii keessan hojjetadhaa, gaafa biyya keessan galtan eessayyuu hin naqu. Kan ganama waan isinii kenne isumatti isin eega jechaadha. Ammamiif jettaniitu lubbuu keessanitti murteeffattu, kaan lubbuutti murteeffataa, kaan immoo jireenya isaa kana jaalala dhiiratiif jedhee dhiiruma umaa waan takka dhugaa rabbii dubbachuudhaaf jechaadha dhiira jibbeetiif osoo hin taane ijoollee shamarranii miidhuudhaaf kan kaatan ijoollee dhiirota baay'eetu jira waan ta'eef jechaadha. Kanaaf wantoota akkanaa kana gubbaarraa of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada. Miidhamni mucayyoon tun miidhamte biyya ormaa keessatti hedduu takka nama gaddisiisa. Namni miidiyaa gubbaarratti ba'ee hoggaa akkasitti maqasii fudhatee rifeensa isaa kana suuraa mucaa obbiratti maxxansee jaalala keetu akkana na godhee nama raachee maal na godhee jettee yeroo ishiin akkas ta'a mataa ishii gara ofirraa maqastee akkas taatu kana obboloota hin qabdu hiriyoota obboleettii tana gorsu siniin jedha. Hedduu takkan gadde. Adaraa keessan obboloota koo hin miidhamina, dhiiraaf jettanii hin miidhamina. Wanti hin dabarre hin jiru jaalala yoo ta'e homaa miti. In jaallattu borus gaa'ela yoo ta'e immoo huma dhaabbattu. Homaa cinqii hin qabu. Dhiirri yoo deeme dhiiruma dhufa dhiiraa jettanii walii gadi eenyuun jedhinaa isiniin jedha. Yaada keessanii isin baajjajinaa hin dhiphatinaayi. Wantoota akkanaa kanarraa adaraa keessan of eeggadhaa ijoollee shamarranii. Kaan keessan birrii nyaatamtu, kaan keessan immoo tarii obboleettii kana wanti ishii qunname jiraachuu danda'a. Innis maali yoo jettan yookaan immoo qarshii ishii itti laattee wantoota tokkoon hojjedha jedheenii waarrattee gaafa harka duwwaatti aftu abdii kutattee waarrattee mataa ishii kana ofirraa muruudhaaf kaatti jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf ani mucayyoo wal bare tokko yeroo tokko dubbadheen ture. Beerut keessa waggaa baay'ee hojjette. Mucaan fira kiyyaadha gaafa ishii wal bartu mucaan kun obboleettii kiyya jedhee hana lakkoofsa kennee wal dubbisiise. Mucayyoo tanaan ani qarshii kee hin argin jaalladhu malee hin jedheeni. Waliin beekan biyyi gargari. Biyyi isaanii gargarii keessatti qabachuu hin dandeessu. Mucayyoon tun waggaa baay'ee hojjette. Gaaf kaanitti birrii ishii irraa guuree birrii sana yeroo itti kennitu natti hin himtu turte na dhossiti. Sababiin ani ittiin ergin jedhuuf jechaadha. Maaliif si nyaata eessattuu qabachuu hin dandeessu, eessatti argachuu hin dandeessu. Dhugaan dubbadha haadhoo kooti jedhee wanti na hin loogee fi shamarran irraa nyaachisu hin jiru. Akkatti fidamu, akkatti dhufu waan an beekuuf jechaadha. Ijoolleen keenya shamarranii gaafa ijoollee sin gorsan, ijoollee sin irra yaada bal'aa yookaan sammuu bal'aa qaban, ijoolleen keessattuu tidaarii qaban, wanti kun bareedaa miti obboleettii kiyyaa akkasiin godhin gazzaba kee hin nyaatamin.
waan hojjette kana dhiiratti isin ergi yoo jaallatte akkasumatti jaaladhu jedhanii warroonni itti daarii qaban gaafa isinitti himani hin mufattu hin aartu jechaadha. Ijoollee sanarree bilooka ofirraa gootanii ijoollee shamarranii san gara murtoo keessatti deemtu. Gaafa immoo waan qabattan dhabdanii isaan bilookii isin godhe immoo eessatti argitu? Mucaa sun amma bakki itti argitu dhabde. Gaafa inni bilookii ishii godhe haadha manaa asii fuudhee birrii ishii ergite birrii waggaa 2 waggaa 3 kana ergite mootota ishii godhee fixe jechaadha. Ilaa obboloota koo gaafa isin gorsa fudhadhaa dhugaa dubbachuudhaaf micoottuun kanaan booda boossee maraattee gaafa hin eenyootu dhiishin jedheeni. Gaafa irraa otoon hin ergisiin jedhu maaf ergiteen jedheeni na dhoskite. Isaan booda ishiinuu isa ergite sanaaf immoo baay'ee gaabbite. Adaraa obboloota kiyya. Gaabbuudhaan dura gaabbii fi maalinni duuba jirti jedha Oromoon. Gaabbuu keessaniin dura wanti kun na baata sirriidha daandii gaariidha jedhaati. Hiriyoota gaarii qabdu yoo ta'e hiriyaa shamarranii tokko gaafadha. Hiriyaa shamarranii akka keessa nyaatame akkana godhe otoo siin hin jenne nama sammuudhaan bilchaate tokko gaafattanii wanti kun karaan kun na baata namni kun biyyi keenya gargari. Afaan tokko yaa dubbannu malee wanti kun anaaf gaariidha jedhaati ilaalladha adda baafadha ijoollee qoradha. Akkasumaan dafqa keessa nyaattanii biyya ormaatti xalaa fuulatti simba'ee jireenya keessan kana baay'ee dhugaa rabbi kaan huqqattanii kaan baqqaashu jireenya gadee jiraattu jechaadha. Kanaafiyyuu jaalalaaf jettanii too jaalala hollaaniitiif jettanii lubbuu keessanis jireenya keessanis murtoo hin taane ofirratti murteessina. Waan hin taanes immoo miidiyaa irratti baaftanii too hin jedhina jechaadha. Hin dabarti amma viidiyoon michoo kanaa TikTok irraa ka'ee Feesbuukii deemaa yuutuubii deemaa ollahinii hunda gubbaarra deema. Maatii ishii immoo hin argu jechaadha. Maatiin micayyoo kanaa hin argu maaliif akkas taate? Jedhanii gaafa argan maatii sun immoo yaadni isaanii sammuun isaanii kun illiina isaanii kun obboleettii keenya kanatti cabuu danda'a. Kanaaf wantoota akkanaa godhuudhaan dursaa adaraa obboloota kiyyaa wanta isiniif fayyadne tokko ilaalladhaa isiniin jechuun barbaada. Inni kun dhaamsa kootii waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatooma kanarra isinitti hin baay'isu isin daa'ima miti isiniin jedha. Yaada bal'aarree kan qabdan danuu keessantu jira kan wal gorfattanirree danuu keessantu jira. Kanaaf waan akkasii gubbaarraa of eeggadhaa warroota hin beekne namoota hin beekne afaan keessan dubbateedhaaf sin jaaladha jedheedhaaf laphee keessan bantanii waan qabdan irtanii fitoo akkasittiin hin adeemina isiniin jechuun barbaada. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa hedduu takka kabajamaa warroonni na dhaggeeffattan hedduu takka baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja adaraa isiniin jedha gorsa kiyya xiqqishuu tana fudhadhaa isiniin jechuun barbaada guyyaa tokko sin fayyaddi. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa turtii gaarii laayik sheer gochuun dagatina maamila koo ta'uun dagatina baay'ee turtii gaarii.